Beeki ijoolleen nurul yaqiini onnee fardi yoomitti jabaatti qaqqaxaleen abuureera lubbuu dabarsitee laatti. Egaa dhugaadha sinfalmu wanti hunduu ni tola. Abu Hurairaa hin jaallatu wanta dayyuusaan isaan lola. Eeyyee namni bakkuma oolu taata ooyiruu gaarii biqilcha. Abu Hurairaa wallaalummaa jibba dugda gara jecha. Waa'ee maatiin waliin eegalaan yoomee galee yoomumaa gaarummaan jaraa akka cirrachaa gaarummaan jaraa akka cirrachaa innoo kumaatamaaf dhibbaa. Ani haadhuma keessummootni warri garii keessan jabeenyaa weelkaam nuursiin jenne shantama karaa yaadannee guuteenya. Eeyyam nagaan dhuftan bultii qabnee nun saalfachiifnee uffadhaa akkuma kanatti beekna. Almuslimu kalbulyaan jedha akkuma quraanaan dubbata gaddaaf gammachuu keessatti sirree tokko waliin dhaabbata. Dhugaadha waliin maal qabnaree numatu waliin taa'abdi hireeduma keenyatu tokko islaamummaatu kana qabdi. Mega gabaabinuu fi guyyaan irraa ture kan hin dhageenye dhaga'u hedduudhatti yaara liikoruudhaani kan osoo nu hubatin as ga'u. Dhugaadha gariin fallaas kaa'ee ofii bakka jira jiruun biyya ormaas kan beeknu rabbiin falaafisu yaasira. Dhugaadha haala keessatti namoonni qameessa yaala kanaaf guyyaa eebba qabu wallaala. Hedduutu himaarraa yeroo isaa gamu kan dachee dhumatti himaara gaafa dabootaa ta'u. Harreen magaala kan carraan taate gammachuu kanaa waliin maagaa erga garaa ayyuu baate. Miskiinti jibban beekne alfee amira lama wallaalte isheedhaaf kibaatu eebbaaf qabee har'aa fedhe caalte. Mabrook jedhee alfiyaa fi maammaa baga gammaddan baga firii keessanitti qabdan waan waggaa lamaa yaaddan. Atoo amiititti gammadee miira akkamiin mul'ata. Osoma arrabamillee dhugaa funyaan dubbata. Kana gaafii goote magaafatta isheen haga guddaan irraa qabdi jaalala diiniif qabdu halkanii guyyaa badabdi ofii ishee karaa miti warra kaaniifis ni yaaddi guyyaa halkan teessee barum guyyaa halkan teessee daandii barumsaa barbaaddi. Dhugaa nama gammachiisa hamilee barumsaaf laattu nan shakka waan akka jeneeshinii kanayyuu ija bitaatiin ilaaltu. Isin ta'uu dhageenya madoon sarraffisu fikirii jedhan sana qabsiisuun gareerraa daalaa hambisu. Lakkisheen kanaaf laattu afaanota hedduu dandeessi hundayyuu akkuma safee dhufeetti hundayyuu manneen dhufeetti mimmiirtee lafa keessi. Anayyuu guyyaa kana deebi'ee gaafa isheen nama maqaa waamtu hiika isaas nama beekuu gaafanna yeroo isheen ergaa baasdhaamtu. Afaan Ingiliffaafi Swahili Amaariffaa Somaalii hiikni maqaa ishee yoo ta'uu alaamoo wanti nama maali? Sooratni ishee yoo kolfaa kaddi fuula isheerraa mul'atu abadan seekkattu malee hin haftu yeroo namni ishee dubbatu. Oolmaa galatoomi jennaan duratti mijabaadhu silaa beektaa gorsanii kan duraa caalaa jabaadhu. Barattoonni obboleewwan ishee harka wal qabadhaa jabaadhaa ustaasaa kan keessanii ammallee dachaan jalaadha. Atis galatoomi ustaazii nu barsiifte quraanaa. Atis galatoomi ustaazii nu barsiifte hadiisa. Mee isa kam dubbaddeessa mee isa kamiisa hundi gocha kan kee qalbii namaa jiisa. Eeyyamni lakkoofsan qabu waan hedduu taate aarsaa mee kamiin duraansee kamiin durbaansaa qotee lafaa hin baafne hojuma keetu si faarsaa. Osoma deetaan eebbee nurra deemtee nurra diigde tasa deebisuu taanu aarsaatti nutti diigde.
hawwiin barataan kee akka jabaatu beeta tarii yoo badee wallaalaa taasiseeta. keessaan deemtee